Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaa kan jedhuun kutaa darbeen kutaa 5ffaa irratti akkuma yaadattan waa'ee jiraachuu waaqayyoo kaasne achi jalaatu jiraachuu waaqayyoo haala kamiitiin beekuu dandeenya kan jedhu ilaalle turre. Walumaa galatti qabxi sanaan wantoota sadii ilaaluudhaaf yaaderra. Kan jalqabaa jiraachuu waaqayyoo kan beennu maaliin jenne uumamtoota isaatiin kanneen argaman kun hundumtu jiraachuu waaqayyoodhaaf maalidha ragaa guddaa ta'an akka isaan bakka bu'an. Akkasumas immoo uumamtoonni kunis waliin galuun isaanii tokko osoo hin balleessin inni tokko kan biraatti osoo hin bu'in yeroo isaanii eeggatanii ba'anii galuudhaan akka isaan jiraatan akka isaan taasise waaqayyo guyyaa isaan uume seeran isaaniif kaa'e waan ta'eedhaaf inni kunillee jiraachuu waaqayyoodhaaf ragaa guddaa ta'uusaa ilaalleerra. Akkuma kanaas immoo dubbii waaqayyoo yeroowwan adda addaatti qulqulloota abbootii wajjiraan dubbate innumti mataa isaati jechuudha. Jiraachuu waaqayyoodhaaf ragaa guddaa ta'e ni arganna jechuudha. Akkasumas immoo kitaaba qulqulluu yoo ilaallu sagalee waaqayyoo kan ta'e waaqayyoo yeroowwan adda addaatti karaa adda addaa kan dubbachaa ture. Isaan kunis jiraachuu waaqayyoodhaaf ragaa ta'uudhaan akka isaanii dhuguma jiraachuu waaqayyoo akka isaan agarsiisan ilaallee turre jechuudha. Guyyaa har'aa immoo boqonnaa kanaan kutaa 6ffaasaa maqaalee waaqayyoo kanneen jedhanii kan ilaaluudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya icciitisaa nu barsiisuuf fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan maqaalee waaqayyoo yeroo jennu namni jiraachuu waaqayyoo yeroo amanu jiraachuu waaqayyoo erga beekee booda kan jiru waaqni kun immoo akkamiin akka inni waamamuu qabu maqaa maaliin akka inni waamamu beekuu qabaachuudha. Kanaafidha maqaa waaqayyoo kan barannu jechuudha. Namni immoo maqaa waaqayyoo kana kan waamu calliseetuma beekee baratee beekee ittiin waamuu qofaadhaaf osoo hin taane amalummaa isaa kan ibsu maqaa waaqayyoo kanaaf kabaja isaaf ta'u akka isaaf kennuudhaaf akkasumas immoo yeroo kadhannaa darbees immoo yeroo warra rakkoo adda addaa ittiin waammatee rakkoo isaarraa akka ooluudhaaf wanta isa fayyaduudhaaf maal taasisuu qaba maqaalee waaqayyoo kana beekuu qabaachuudha. Maqaa waaqayyoo kana eessaaf innee barannaa kan jedhu yeroo ilaallu maqaa waaqayyoo nuti mataa keenyaatu kan finnu osoo hin taane innumti mataa isaatii waaqayyo abbaan keenya yeroo adda addaatti maqaa isaa kan inni ibsedha. Isaan kana kitaabolee qulqullaa'oo keessaa abbootii adda addaadhaaf yeroo adda addaatti kan inni dubbate walitti sassaabuudhaan jechuudha. Waa'ee waaqayyoo kan barannu akkuma yeroowwan darban kaasaa turre waa'ee waaqayyoo mataa keenyaatu wanta qoranneef hin qabnu. Innumti mataa isaatii maal kan taasise kan inni waa'ee koo kana beekaa kana baradhaa kan inni jedhe qofa akka barachaa jirru asumaan irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Egaan maqaa waaqayyoo gaafa jennu waaqayyoo maqaasaa ani waaqayyoodha. Ani waaqayyo jechuudhaan kan ibse hangafa raajotaa kan ta'e Museefidha jechuudha. Musee dursee kanneen turan abbootonni baay'een turaniiru isaaniidhaaf maqaa waaqayyo jedhu kun hin ibsamneefi. Waaqayyo bara Musee maal taasisa karaa Musee ani waaqayyoodha jechuudhaan maqaa isaa kan jalqabaa ibseera jechuudha. Isa dura garuu qulqulloonni abboonni keenya akkasumas namoonni adda addaa waaqayyoo waamaa kan turan maqaa kanaan osoo hin taane
amalsaa kan ibsan wanta biraa mataa isaaniitiin moggaasuutiin akkasumas immoo waaqayyo maqaa biraa maqaa isaa kan hin taane garuu amala isaa kan ibsu isaaniif kennennaan sanaan akka isaan waamaa turan kitaaboleen qulqullaa'oo bakka adda addaatti ragaa nuuf ba'uudha. Kan jalqabaa mee haa ilaalluuti seera uumamaa boqonnaa 17 irratti yeroo ilaallu lakkoofsa tokkoffaatti kan barreeffame waaqayyo Abrahaamiif yeroo of ibse maal jedhe maqaan koo Elshaadaayidha jechuudhaan dubbate. Maqaan koo eenyudha? Elshaadaayidha jedhee dubbate. Dhuguma garuu yeroo ilaallu Elshaadaay jechuun maqaa waaqayyoo miti. Elshaadaay jechuun maal jechuudha? Gara afaan keenyaatti yeroo hiiknu hunda kan danda'u jechuudha. Hunda kan danda'u jechuun immoo maqaa waaqayyoo osoo hin taane amala waaqayyoodha. Waaqayyoo amaloota baay'ee kan qabu yoo ta'u isaan keessaa tokko maalidha? Hunduma kan danda'udha. Wanti hundumtuu waaqayyotti kan jabaatu waaqayyoodhaaf kan hin danda'amne hin jiru. Hundumaa ni danda'a jechuudha. Kanaaf kun amala waaqayyoo keessaa tokkodha jechuudha malee maqaa waaqayyoo miti. Garuu waaqayyoo Abrahaamiif kan of ibse akkam jedheetu ani Elshaadaayidha, ani hunduma kan danda'udha jechuudhaan of ibseera jechuudha. Dabarrees immoo seera uumamaa akkuma kana boqonnaa 16 irratti lakkoofsa 13 dubbisnee maal jedha? Aggaar turte waaqayyotti gammaddee maqaa waaqayyoodhaaf baasteetti maal jettee waamte? Eeliroohii jechuudhaan waamteetti. Eeliroo jechuunis kan na argen arge jechuudha. Kan na argen arge jechuutiin maqaa kanaan waaqayyoo waamteetti. Kunis immoo gocha waaqayyoo isheef taasise kan ibsudha malee maqaa waaqayyoo sirrii kan ta'e akka guyyaarraa akka waaqayyoo Museerraa kaasee of ibsate osoo hin taane gocha waaqayyoo kan ibsudha jechuudha kunis. Kana booda dhagaa bara Museellee waaqayyoo osoo maqaa waaqayyoo jedhu kana hin ibsiin durallee akkuma kanaa maqaalee amala isaa kan ibsan illee dubbatee tureera. Haa ilaalluuti Museen saboota Israa'eliin gammoojjii Gibxii keessaatii baasuudhaaf yeroo ergametti akkam jedhee ture waaqayyoo kan jedhe maal jedha? Waaqa abbootii keessaniitu gara keessanitti na erge jedhee yeroon isaanitti himu maqaan isaa eenyudha jedhanii yoo isaan na gaafatan eenyuun jedha jedheetu waaqayyoon gaafate ture. Eenyu? Musee jechuudha. Waaqayyoon eenyuun jedha maqaan isaa eenyudha jedhanii isaan na gaafatan jedhee yeroonni waaqayyoon gaafatu waaqayyo kan dubbate maal ture? Kan jiruuf kan jiraatu isatu na erge anadha jedhiitu isaanitti himi jechuudhaan erge jechuudha. Kanaaf amma yeroo kana laallu kan jiruudhaaf kan jiraatu yeroo jennu kun maqaa waaqayyoo osoo hin taane amala waaqayyoodha. Kunis waaqayyo bara baraaf kan ture ammas immoo addunyaa yeroo amma jiru kanas yeroo ammaas kan jiru yeroo kanas dabarse bara baraadhaaf kan jiraatudha. Kun alfaaf omeegaa jennee amala waaqayyoo keessaa kan beeknu tokko yommuu ta'u garuu waaqayyo maal jedhe ture Museetiin kan jiruuf kan jiraatu anadha jedhiitu isaanitti himi jechuudhaan amala isaa keessaa tokko kan taate Museedhaaf ibseera jechuudha. Kana booda kaa waaqayyo maal jedhee maqaasaa yeroo tokkotti immoo Museedhaan ani waaqayyoodha jechuudhaan kan jalqabaa maqaasaa baaseera dubbateera jechuudha. Kanaafuu guyyaarraa waaqayyo jennee yeroo kan dubbannu mataa keenyaa kan finne osoo hin taane innumti mataa isaatii waaqayyo Museedhaaf kan ibsedha jechuudha. Seera ba'uu irratti barreeffameera. Boqonnaa 6 lakkoofsa 3 yommuu dubbisnu maal jedha? Waaqayyos Museetti dubbate akkas jedhe ani waaqayyoodha. Abrahaam, Yisahaaq, Yaaqoobiif akka gooftaa hunda danda'utti mul'adheefi ilaala. Abrahaamiif akkasumas Yisihaaqiif Yaaqoobiif akka gooftaa hunda danda'utti hunda kan danda'u jechuun amala isaa keessaa tokkodha jechuudha. Haala kanaatti isaaniif mul'adhe haa ta'u garuu maqaan koo waaqayyo isaaniif hin mul'anne ture jechuudhaan dhuguma maqaa waaqayyoo hanga yeroo kanaatti dursee hin beekamiin akka ture innumti mataan isaa waaqayyo Museedhaaf dubbateera. Kana booda Museetiin immoo ani maqaan koo jedhe ani maqaan koo waaqayyoodha jechuudhaan dubbate jechuudha. Maaliifidha waaqayyo maqaa isaa amma kanatti tursuu kan danda'eef? Museen egaa akkuma beeknu seenaa irratti tarii yoo beektan Museen kan ture dhaloota gooftaa keenyaatiin dura naannoo waggaa 1500 jechuun erga addunyaan uumamte waggaawwan 4000 erga darbanii booda jechuudha. Waaqayyo waggoota kana hundumaa maqaa isaa kana hin baasin ture. Bara Musee haala kanaatiin tursee maaliif baase jedhanii abboonni yeroo gaafatan hiikkaa tokko kaa'aniiru. Maal jedhaniiru? Maqaa waaqayyoo waamuudhaan dura
baay'eetti yaaduu akka qabnu waaqayyo maqaa isaa akkuma ni turse nutis immoo maqaa isaadhaaf kabaja laachuu akka qabnu maqaa isaa dubbachuurraa waamuurraati of qusachuu akka qabnu ibsuufidha jechuudhaan dubbataniiru. Innumti waaqayyo immoo maal jedheera booda seera boqonnaa 20 irratti ilaallu abboommiiwwan kurnan kenneera. Isaan keessaa lakkoofsi 7ffaan maal jedha? Ani waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u otoo hin adamiin hin dhiisu akkasumas wanta hin dhiisneedhaaf ati maqaa koo waaqayyo gooftaa keetii maqaa kana akkasumatti hin waamin jechuudhaan abboommii kana immoo kenneera. Kanaaf kun kan nu barsu maal jedhaa? Maqaa waaqayyoodhaaf kabaja kennuu akka qabnu. Maqaa waaqayyoo callisnee waamuu akka hin qabne. Bishaan yeroo dhangala'u waa tokko kosha akkuma jetteen maqaa waaqayyoo waamuu naafuuti maqaa qulqullootaayuu waamuu hin eeyyamamu. Kun jireenya gaarii kiristaanummaa irratti kan kennamu yoo ta'eyyuu asumarraan beekaa deemuu kan qabnu waan bakka hundumaatti maqaa waaqayyoo waamuurraa of qusachuun nurraatu eegamachuudha. Maqaa waaqayyoo kabajamaadha. Waaqayyoo maqaa kana Abrahaamiif illee ibsine, Yisihaaqiif ibsine, Yaaqoobiif ibsine, Museedhaaf kan ibsedha. Yeroo dhiyootti kan kennamedha jechuudha. Kanaafuu nutis waaqayyo akka inni kabaja nu barsuu jedhee haala kanaatiin kenne maqaa waaqayyoodhaaf kabaja kennuun nurraatu eegamachuudha. Wanta dhugaa ta'eedhaaf dhugaa jechuun gaadha. Wanta soba ta'e immoo dubbachuu dhiisuudha. Malee amma maqaa waaqayyoo meeqa si'a meeqa waamne maqaa qulqullootaa si'a meeqa waamnutti wanti nuti dubbannu dhugaan ta'u taanaan dubbachuu dhiisuudha. Abbaan tokko maal jedhaniiru wanta dubbattu keessatti namnis fudhannaan haa fudhatu. Inni fudhatu ta'e immoo dhiisii beeka. Kanumadha gaadha. Kanarraa kan darbe garuu dhugaamtii yootuma dhugaa dubbatanii jechuudha. Irra deddeebi'anii wanta baay'eedhaan mirkaneessuudhaaf yeroo yaalamu dhugaan sun gara sobaatti jijjiiramaa deema. Kanaafuu maqaa waaqayyoo waamne waan tokko dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf baay'eerraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maqaa waaqayyoo qofa miti. Maqaa qulqulloota Dubroo Maariyaamii, maqaa qulqulloota ergamoota waaqayyoo, maqaa qulqulloota abbootii callisneetuma oduu faayidaa hin qabne keessatti kaasuun baay'ee kabaja isaanii salphisuudha. Mataa keenyaatuun salphisuudha. Gara fuulduraatti adabbiidhaaf mataa keenya qopheessuu waan ta'eef kanarraati sirriitti of eeggachuun nurraatu eegamachuudha. Egaan maqaawwan kun Museen maqaa kana waaqayyoorraa ni argate. Waaqayyo jechuudhaan saboota Israa'eliidhaaf beeksise jechuudha. Kana booda saboonni Israa'el egaan kitaabni qulqulluun kakuu moofaa seenaa isaanii akkan tarreessu seenaa isaanii akkan dubbisu ni beekama. Jalqaba achirraa ka'ee amma dhalannaa gooftaa keenyatti baay'inaan kan argannu seenaa isaaniidha. Maaliif yeroo sanatti waaqayyoon kanneen beekan ijoollee waaqayyoo kanneen ta'an isaan qofa waan turaniidhaaf jechuudha. Innaa Israa'eloonni maqaa kana waaqayyoo booda maqaa kan biraallee ni qabu turanii kan akka Yaahiwee kan jedhu. Yaahiwee seera uumamaa boqonnaa 3ffaatti kan argannu yommuu ta'u achirratti saboonni Israa'el maqaa kanaaf kabaja addaa kan qaban turan. Baay'ee waggaattuu kan hin waamamne jechuudha. Waggaatti al tokko maqaa waamamu baay'ee sodaadhaan kan waaman turan. Isatti dabaluudhaan garuu maqaalee waaqayyoo kana akkuma guyyaa har'aa manni kiristaanaa keenya waamtu maqaa kana bakka adda addaatti immoo karaa adda addaas immoo waamaa turaniiru. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa manni kiristaanaa keenya kallattiimaan afaan isaanii irraati fudhachuudhaan gara afaan Giizitti jijjiirte kan itti fayyadamtu kan akka Elohim kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf waaqa koo Elohee kan jedhu waaqa koo Elohim gaafa jedhu immoo waaqa qeenxee kan agarsiisudha. Adoonii kan jedhu sun jira. Adoonaa jennee kan fayyadamnu inni immoo gooftaa jechuudha. Adoonii jechuun gooftaa koo jechuudha. Adoonaa jechuun immoo gooftaa jechuudha. Eliyoon ni jira. El kan jedhu maqaa qulqulloota adda addaatti kan jirudha. Maqaa qulqulloota ergamoota waaqayyoo Mikaa'el, Gabri'eel yoo jennu achirra kan jiru El kan jedhu kun li'ul jechuudha. Olol kan jedhe aangoo qabeessa. Egaan olol kan jedhe aangoo qabeessi li'ulii kan ta'udha waaqayyoodha. Kanaaf kana kitaabni qulqulluun maqaa waaqayyoo ta'uu isaanii akka fakkeenyaatti nuuf kaa'a. Isa waaqayyoo kan jedhu kanatti immoo kallattiimaan qeenxee isaa kan waaman miti. Kitaabni qulqulluu isaa ta'uu akkasumas abboonni keenya sirni mana kiristaanaa keenya akkuma nu barsiisu maqaa waaqayyoo jedhu kana kallattiimaan qeenxee isaa kan waamnu osoo hin taane maqaawwan kanatti kan biraa daddabaluudhaan kabajaan li'ul እግዚአብሔር ሕያው እግዚአብሔር jechuudhaan haala kanaatiin ni waamama. Fakkeenyaaf yoo ilaalle waaqayyo gooftaa fakkeenyaaf faarsaa 7 yoo ilaalle akkas jedha
Hizqeel boqonnaa 2:4 yoo laalle maal jedha waaqayyo gooftaa jechuudhaan kaasa. Akkuma kanallee waaqayyo olaanaa እግዚአብሔር ልዑል seera uumamaa boqonnaa 8 yoo laalle raajii Daani'el boqonnaa 6:20 yoo laalle isaan kana ni arganna. Waaqayyo jiraataa ሕያው እግዚአብሔር kunis immoo raajii Daani'el fakkeenyaaf 5:8 yoo dubbisnu kan ni arganna. Kanaafuu maqaa waaqayyo jedhu kanallee kallattiimaan kan waamatan osoo hin taane itti dabaluudhaan amala isaatti dabaluudhaan olaanaadha waaqayyo iyyeen waaqayyo olaanaa waaqayyo gooftaadha waaqayyo gooftaa inni immoo akkasumas gooftaa raayyotaati yookiin immoo maal jenna የሰራዊት እግዚአብሔር waaqayyo gooftaa macca yookiin immoo waaqayyo gooftaa raayyotaa kan jedhullee gooftaa raayyotaa ta'uu isaa ibsuudhaaf የሰራዊት እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር jechuudha. Haala kanaatiin kitaabni qulqulluun ni waamachuudha. Inni kun waaqayyo kan jedhutti maqaa kan amala isaa kan ibsu wanta biraa akkasumas kabajatti dabaluudhaan kan waamamuudha jechuudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6:3 yoo laalle achirratti raajiin kun haala kanaatiin maqaa waaqayyo waamee ni arganna jechuudha. Kanaafuu maqaa waaqayyo isaan kanadha jechuudha. Kana booda garuu kakuu haaraatti immoo gaafa dhufnu waaqayyo gooftaan keenya mataa isaatiin mul'ate sababa cubbuu keenyaatiif dhufee fayyina raawwachuu isaatiin immoo maqaawwan baay'ee kennamaniiru. Isaan kun immoo boqonnaawwan gara fuulduraatti kanneen jiraatin ilaalaa kan deemnudha waan ta'eef abba kanatti kaasuu nun barbaachisu. Walumaa galatti galuu kadhannaa keenyaan waamuu kan dandeenyu, yeroo warra rakkina keenyaa waamuu kan dandeenyu, akkasumas yeroo nagaa wal gaafannu waamuu kan dandeenyu maqaan amma kaan kun maqaa waaqayyooti jechuudha. Waaqayyo immoo maqaa isaa kana kan ibse Musee irraa jalqabeetu erga sanaa booda garuu yeroowwan baay'eetti maqaan isaa kun bakka adda addaatti kitaaba qulqulluutti ibsamanii jiru jechuudha. Waa'ee maqaa waaqayyoo amma kanaa jennee kan itti aanu amaloota waaqayyoodha. Amaloota waaqayyoo kutaa itti aanuun barumsa keenyaan qabannee kan dhiyaannu kan ta'u har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.